Senegaalonni waancaa Afrikaa nyaatanii turan qabatanii agarsiisaaf karatti ba'uu fi Senegaal tapha michoomaa Peeruu waliin sanbata duraa dhufu taphachuuf jirtu dursuun lammiileen ishee waancaa Afrikaa nyaatanii turan qabatanii agarsiisaaf karatti ba'uuf akka jiran Federeeshiniin Kubbaa Miilaa biyyattii hime. Senegaal agarsiisa kana mormii waancaa isaan irraa fudhatame agarsiisuuf akka ta'e himama. Leenconni Teeraangaa gareen kubbaa miilaa Senegaal waancaan Afrikaa yeroo lammaffaaf ammajii 18 bara 2026 mo'ataan Morokoo tapha xumuraa waancaa waliin taphataniif dabarsamee akka kennamu murtaa'uun isaanii yaadatama. Tapha kanarratti atakaruun dirree keessa ka'ee ture. Dilbata ammajii 18 bara 2026 biyyi waancaa kana qopheessite Morokoon daqiiqaa 98 irratti yeroo kennameefitti leenjisaan Senegaal Pepe Tiyaw garee isaa dirree keessaa baasee ture. Sadio Maanee fi karra eegaan Senegaal Edouard Mendy'n garuu taphattoota Senegaal dirreetti deebisuun taphni itti fufe. Taphataan Morokoo Ibrahim Diaz penaaltii argamte yeroo rukutu karra eegaan Senegaal salphatti kubbattii qabatee oolche. Senegaalii fi Morokoon 0-0 dhume. Yeroo dabalataa kenname. Senegaal sa'aatii dabalame keessatti Morokoo 1-0 mo'atte. Garuu torbaan dabre. Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa bu'aa tapha kanaa jijjiiruun Morokoo 3-0dhaan Senegaal mo'achuu labse. Waancaanis Morokoof akka kennamu jedhe. Kibxata immoo manni murtii ijibbaata ispoortii iyyata Senegaal simate. Adeemsi murtii iyyata Senegaal kunis akka saffisu ajaje. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Senegaal murtii kana akka hin fudhanne ibseera. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Senegaal tapha michooma biyyattiin Peeruu waliin sanbata duraa Paarisitti qabdu dura agarsiisni daandii irraa akka qophaa'u pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Senegaal Abdoulaye Fall himani. Senegaal hin jilbifattu, gatii ishees dabarsitee hin kennitu jedhan pirezidaantichi. Qabsoon keenya dirree tapha kubbaa bira ceheera jedhan ibsa miidiyaaleef Paaris irraa kennaniin. Waa'ee ambaasaaddara kubbaa miilaa Afrikaa Sadio Maanee maaltu jedhame? Senegaal qofa shaampiyoonaa taasisee miti, maqaa Afrikaa tolche jechaa jiru xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Sadio Maaneen ammas Senegaal shaampiyoonaa waancaa Afrikaa akka taatu godheera. Taphataan duraanii Liverpool fi Bayern Munich goota Senegaal jedhamee leellifamaa jira. Maaneen karaa dheeraa deemee garee isaa gara dirreetti deebisuun bu'aa guddaa argamsiiseera jedhe. Maaneen gama isaatiin daqiiqaaf illee taanaan kubbaan miilaa addaan cituu hin qabu jedhe. Addaan kunnee baanullee garuu deebineerra. Taphichas itti fufnee wanti ta'es ta'eera jechuun Senegaal mirgaan galuus gammadeera jedhe Maaneen. Taphataan garee isaa Maaneen kubbaa miilaa kan jalqabe kibba lixa Senegaal Baambil keessattidha. Lafa ashawaa yookiin cirrachatti yeroo umriin isaa waggaa 13 jiru taphachuu jalqabuurraa kaasee ajaa'ibsiisutti gaheera. Tapha gulaalli duraa waancaa Afrikaa 2027 har'a taphatameen gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa Sao Tomee fi Principe injifatte. Taphni kun har'a galgala sa'aatii tokkotti eegale Morokoo Stadium El Abdiitti taphatameen gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa galchii 3-0 Sao Tomee fi Principe injifateera. Taphni deebiin Itoophiyaa Stadium Dirree Dawaatti taphatama jedhame. Tapha kanaan gareen dhaqaa gala injifate ramaddii gulaalli waancaa Afrikaaf darba. Waancaa Afrikaa bara 2027 Kenya, Uganda fi Tanzaaniyaatu waloon qopheessa. Yeroo rakkoon boba'aa guutuu biyyattii muudachaa jirutti qaamoleen nageenyaa boba'aa seeraan alaa to'achaa jiraachuun ibsame. Eeruun karaa appilikeeshinii hirmaannaa hawaasaa irraa kennameen beenzilii seeraan ala daddabarfamaa ture litirri 46 ol to'atamuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa ifoomse. Kunis kan to'atame konkolaataan buufata boba'aa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Tulluu Diimtuutti argamurraa beenzila litrii 46 waraabuun gara kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti imalaa ture harkaaf harkatti qabamuu ibsee jira. Kana malees qaamoleen yakka akkanaa raawwachuun shakkaman seeraan ala kuusaa boba'aa konkolaataa suphuu fi nama hanqaaquu raabsu of fakkeessuun boba'aa raabsaa ture waahillan isaa 4 waliin to'atamuun ibsameera. Mooraa manneen jireenyaa shakkamtootaa kanneen keessattis baarmeeliin tokkoon isaanii boba'aa litiraa 200 ol qaban 12
argamu eerame. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Arbaa Mincitti boba'aan liitirii 2350 seeraan ala mana jireenyaa dhuunfaa tokko keessatti kuufamee argame to'annoo jala ooluu isaa qajeelchi poolisii magaalichaa beeksiseera. Qajeelchi poolisii magaalichaa eeruu uummata irraa dhaqqabe bu'uura godhachuun bittootessa 16 sakatta'iinsa tasaa taasiseen kutaa magaalaa Siqaalaa ganda Mahal keessatti mana jireenyaa tokko keessatti boba'aa jaarkaanii 75 kuufamee gara Roottoo walakkaa keessatti kuufamee argamuu isaa ibseera. Ajajaan qajeelcha poolisii magaalichaa Kumaandar Kababoo Adaal ibsa kennaniin sakatta'iinsa guyyaa sana taasifameen boba'aa dabalatee